daawwattoota na turtiin obboleetti ta'u waliin tolchuu jirtu akka sawwaara baratanii nu geeffadha. Sa'aatii fi akka makti fayyadamuu malanii waan jajjabdu obboleetti narmanuu haafte dhuguma barnootis kilaas keettaa fedhe horii mataa siin duutu. Sikkeessaa dhowwa waan barsiisaa irraa dhageette waan handawti irraa garte sikkeessaa dhowwa. Eessaa keessaa dhoortaa laayibraarii keessaa dhoorte mataa kan itti guurte dubbisanii qoomnuu fi yookaan sa'aatii fi akka malee itti fayyadamu. Akka kan barbaachisu obboleetti nama gubbaa arguu dandeetta. Namni hedduun guyyaa namni tokko waan fudhatu aduu akka isaa sun ta'e namni jedheen gaabbiin hin jiru. Akkas ammoo alchaan hin ta'a, hin fedhaniif hin ta'a, hin hawwaniif hin ta'ani hojii gaafata. Hojii sun keessatti wanni guddoon nama warra baradhe ijoolleen tun sa'aatii isii fuula sadii dabarse. Taane wanni namni nyaatu wasanii foon fi jiraachuu fi waan nyaatanii tan kaafee yaa'anii. Talammeessoo lubbuu fiitiin gooftaa waliin jiraachuuf mana eebbaa dhufanii yookaan cheerchii. Tasadeessoo mataa ofii kan misoomsuu fi laayibraarii fi kilaas barsiisaan nan barsiisu. Wanni tan irraa afaan cuftuu waan sa'aatii kan ta'e fuula malee sirra nyaate nam duubaas jambise guyyaa namii harka namaadhaan warra harka namaadhaan calla taate haftaa jecha. Kanaaf mataa kee ta'uu fi maanak ta'uu malee dirqam waancaa namni dhuftis laaftuun kaasu nam tokko kaasa waancaa kaasachuu hin taane waan qabatan jabeessanii dabruun mataan isaa milkaa'e hedheetiin dhugeeffata. Kanaaf obboleessi kiyyaa daammeeni feeloo keessa tajaajilaa at the same time qabxii dansaa achillee fide akkamiin ganni 5 injiinaringii barachaa milkaa'ina hangalmeessiftu waan jedha. Atillee waan kee dabarsan xannoo qabdu. Ayyee galatoomaadha. Jalqaba ani gaafa Walaayita Sooddoo Yuunivarsiitii kan dhufu nama fakkeenya naa ta'u feelooshipii kan keessatti faamilii jira. Maazir and faazir waan jedhu. Maazir and faazir kan jedhan keessatti galgaloo boruu namedhaan jira. Asii bahee faazirii naa godhee naa kenna. Ees jira minoo du'a. Inni meeqi jira moggansir jira jedhanii. Hoggansa gubbaa jira. Hoggansa gubbaa. Warri kun hedduu yoo hoggansaa tole Dandi. Akkasii galgaloo boruun dhageetta mucaan kun this is your son namichi jajjabaa ammallee bidiraka gubbaa jira arrallee wanni guyyaa kan barachaa olle hedduun kana namni hedduun armaa gaaf barataa gooftaan jajjabaa ta'ee hojii armaa gal gooftaa beekan baay'ee cimaa gooftaan jajjabaa ta'ee gaafa barcumaa sun koru edha xiqqoo jechi dheereffataa jedhani gaashee jechi dheereffatta moo gabaabsa kanaafi mucaan kan kee taammeen arrallee kunoo bakka gammaddee ilmi dansaa dhaltee yookaan dansa kunuunsitee gooftaan jajjabaa ta'ee feelooshipii keessalleetti kun arda badhaafamee jira guddoo gammadallee achitti argamu kiyyaa fi taammee itti fufdu. Gaafa dhumni suni faaziriin maazirii qo'ee naa kennanii innaa faaziriin maaziriin kuni abbaa faadha jechuudha. Akka abbaa faadha jechuudha feelooshipii yuunivarsiitii keessatti jechuudha. Feelooni nu kennite. Haadhaaf abbaa. Isaan ammoo sa'aatii akka sa'aatii kana fayyadamu akka waan hafuuraan guddan nu gorsaa tura. Nu jajjabeessu nu gorsu dubbisaa jirtanii nu gamaggamu bu'aa isaanii jechuu danda'a. Kan irratti dabalee isaan baay'ee galateeffachuu barbaada. Maaliif jennaan bu'aa isaanii jechuu danda'a. Gibbiyaan keessa waan baay'ee waan naa ba'aniif kanaaf abbaa kiyyaa bartii yaallee baay'ee galateeffadha. Hafuuraa yaa buuntu jedhanii am jimmaa jirti. Ijoollee jimmaati. Ada dansa. Innaa warri bu'aa isaanii jechuu danda'a. Kanaafuu isaan baay'ee galateeffadha. Carraa kanaan jechuudha. Innaa itti aansee ani gaafa jalqaba gara yuunivarsiitii kana dhufu tajaajila irratti hirmaachaa turre garuu keessa gara second semesterii gara tajaajila dabalamee tajaajilaa ture jechuudha. Innaaf tajaajila hirmaadhaa laabireeriin dubbisaa kan irratti amala gibbii kan keessatti tajaajila irratti akkasumas barumsa irrallee amala nam gaarii qaban barumsallee xiyyeeffannoo qabatanii gargaggeessummaa na fidanii jechuudha feelooshipii keessatti. Gargaggeessummaa na fidanii wanni kun saayid infektii hin qabdu akka jedhutti waan namiitii dhibii hin qabdu. Maaliif ennaan na cimsite na jaarte hafuura iyyuu na cimsite jechuudha. Kanaafuu barumsi kiyyaallee yeroo itti fayyadamu qaba. Asiin gaggeessummaa kallee keessatti nama xiqqaa barataa gara kumaa ga'u geggeessuu jechuun namatti ulfaachuu danda'amaan naani yoo laala yoo waaqni namni gargaariin duwwaan guddoo waan galateeffadhu guyyaa tokkoof illee rakkanne hin beeku. Maaliif jennaan waaqayyoon baay'ee nu gargaara. Gisa koronaa keessatti naaf obboleessi huqqaa kan callaa geggeessa ture jechuudha. Gara nam torban geggeessanii warri kan gidduutti eebbifamee deeme naaf obboleessi huqqaan kun dhagaa jilama sadii ijoollee feelooshipii nama kan geggeessanii irraa. Kana jechuun ayyaan gooftaan nu gargaaree waaqayyo guddoo galateeffadha. Kaan ammoo wanti guddaan ani karaa barumsaa yoo dhufe akaadaamikaali spirituwaali guddaa waa kadhachuun nam cimsa. Nami baay'isoo yoo waan hafuuraatiin bilchaate waan foon hin dhibu. Akkas. Jalqaba kan jalqaba qabamuu qabu qabachuu. Kan jalqaba qabamuu qabu Kiristoo kana jechuudha.
Kiristoon baay'ee nutis fayyaduu danda'e isaan nu fayyada. Akka dhugaate. Warri Kiristoo mi'eeffatee arge irraan deebi'u. Nu Kiristoo ammoo DNA keenya keessa jira. DNA keenya waan jiruuf isaa 24 isa oliyyuu asuma sammuu keenya banama ta'a jechuudha. Yoo isa gibbi keenya sammuu keenya teeshinaa hoyyas dhufnee isa gara isa laalee ililchinee waaqeffannoo deebinu sammuu keenya banama ta'a sirrii seef nu godha jechuudha. Kanaafuu wanti guddaan waaqayyoon nu gargaara nullee hin dubbinyaa yeroo keenya laabireerii sirrii fayyadamna. Kan irra dabalee yeroo fulaan taanetti hin balleessinu jechuudha. Waan fakkeenya nama ta'u mucaa wayii waan jedhin beektaa gisee hedduu fakkeenya nama ta'u mucaan Baardar Yuunivarsiitii irraa eebbifame gaafa wayii gaafate. Gaafinnaa waan hedduu ati akkamiin qabxee hanga fiddee jedhanii gaafate. Innaani ani nuyi qabxee hanga fidee fi hunda UF qaba tokko callaa qaba. Koorsii hunda UF qaba tokko callaa qaba. Kan jechuun gibbi keessa yeroo namni zooru F qaba. Yeroo balleessu yeroo namni dhugaati maaliin balleessu yeroo namni hiriyaa qabatee lafa F qaba. Yeroo nan qabtu kotti yeroo dubbisaadha kanaafuu akkamiin hin finne. Fakkeenya sun irra xiyyeeffadhinallee dubbisuu kiyyaanii milkaa'uu dandeenya. Tanaafatillee obboleeyyan eega jirtu erga jajjabdu tuni. Dirqee zooruun F fida. Ulaman shaayii jalta taa'uun F fida. Akkumaatti deemaniitiin dhiiraaf dubraan gurmuu wal qabatanii dirqee yaa'uun F fida. Barnoota dubbisa F fida. Barnoota dubbisuun F fida. Tuni erga jajjabdu tanaaf dhalootii eegee dhufuu jiruuf warri ammaan tana fireeshmaaniin ammaan tana yookaan ijoolleen aarettiin ammaan tana yuunivarsiitii uddanillee waan kan irraa baratanii warri haayiskuulii jirtanillee kun sadarkaa kanaa qophaa'a. Haayiskuuliin dura lafa yuunivarsiitiidhanii jira yoo achi seentuu kun obboleeyyanteen ta'a. Galaan sun keessa dabarteetiin milkooftee badhaafamtee gayyaatee jiru waan ta'eef warri kun maaliin akkan ta'ee fayyadanii taammeen waan nuun jechuu jiru oduu